Akkamiirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftan akkuma yeroo darbeetiin beellamee ture guyyaarraa Unit 6 Hydrocarbons and their Natural Source kan jedhu paartii 1 isinii qabadhee dhiyaadheera. Ani Lammeessaa Baqqalaatii amma dhumaatti na hordofaa. So Unit 16 Hydrocarbons and Natural Sources kan jedhu kontentii qaba. Kontentii 5 tokko qaba. Kontentii inni jalqaba 6.1 Introduction kan jedhu qaba. Then 6.2 Saturated Hydrocarbons. Saturated Hydrocarbons maal akka ta'e yookiin immoo alkeenii kan jennu jechuudha. Akkuma kana foormulaa alkeenii illee waliin ilaalla. And 6.3 Unsaturated Hydrocarbons. Unsaturated Hydrocarbons warra jedhaman immoo warra akka alkeenii, alkaayinsii fi aromatic hydrocarbonsiidha. Isaan kanas of keessatti qabata. 6.4 Aromatic Hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons keessaa immoo simple aromatic hydrocarbons kan ta'e beenziinii wajjin ilaalla. Kontentiin dhumaa yookiin immoo qabiyyeen dhumaa natural sources of hydrocarbon kan jedhu wajjin ilaalla. Kanaafuu qabxiiwwan kana shanan wajjin ilaallaa jechuudha boqonnaa kana keessatti. So boqonnaan kuni unit outcome qaba. Erga barumsa kana yookiin immoo erga boqonnaa kana barattanii fixxanii maal gochuu akka qabdan maaltu akka irraa eegamu unit outcome qaba jechuudha. So at the end of this unit you will be able to discuss the historical development of organic chemistry. Classify organic compounds. Erga boqonnaa kana barattanii fixxanii seenaa organic chemistry sirriitti ibsuu qabdu. Ramaddiiwwan yookiin immoo classification of organic compound kan jennu isaan kana sirriitti ibsuu qabdu. Write the general formula of alkenes and alkynes. Name simple alkenes, branched chain alkenes, simple alkenes, branched chain alkenes and simple alkynes. General formula alkeenii barreessuu danda'uu qabdu. Kan alkeenii barreessuu danda'uu qabdu. Alkaayinii barreessuu danda'uu qabdu. Akkasumas branched chain alkeenii, simple alkeenii, branched chain alkeenii fi simple alkaayinii barreessuu danda'uu qabdu jechuudha. Structure isaanii haa ta'u formula isaanii barreessuu danda'uu qabdu. The other one is write the molecular and structural formula of simple alkenes, branched chain alkenes, branched chain alkenes and simple alkynes. Molecular formula akkasumas structural formula alkeenota, branched chain alkeenii, alkeenotaa fi branched chain alkeenii fi alkaayinota barreessuu danda'uu qabdu. Then explain isomerism. Isomerism jechuun maal jechuu akka ta'e ibsuu qabdu. Draw the possible isomers of alkenes, alkynes. Isomers gaafa jennu compounds which have the same molecular formula but different structure is called isomers jenna. Kanaafu compoundota organic compound ta'anii molecular formula wal fakkaataa qabanii garuu structure isaanii adda adda ta'e maal akka ta'e ibsuu qabdu. Then explain the physical and chemical properties as well as the general methods of preparation of alkenes, alkynes and benzene. Amala fiizikaalaaf amala keemikaalaa alkeenotaa fi alkaayinota akkasumas benziinii mala qophii isaanii sirriitti ibsuu qabdu. Then list the major natural sources of hydrocarbon. Natural source of hydrocarbon kan ta'e inni ijoon isa kam akka ta'e ibsuu qabdu jechuudha. Kanaafu isaan kun unit outcome yookiin immoo erga boqonnaa kana barattanii wanta isin beekuu qabdanidha jechuudha. So part 1 guyyaa irraa nuti wajjin ilaallu introduction akkasumas history of organic chemistry kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. So here are objective kaayyoo barannoo kana erga barannoo kana barattanii maal gochuu akka qabdan. At the end of this lesson you will be able to narrate
the historical development of organic chemistry. Waa'ee seenaa dagaagina organic chemistry yookiin immoo jalqabbii organic chemistry sirriitti ibsuu qabdu jechuudha erga barannoo kana barattanii. Classify organic compounds. Organic compound ramaduu danda'uu qabdu. Classify gochuu yookiin immoo qoqqooduu danda'uu qabdu. Then define the term functional group. Functional group maal akka ta'e ibsuu qabdu jechuudha. Kanaafuu erga barannoo kana barattanii isaan kana sirriitti ibsuun isinirraa eegamaa jechuudha. So organic compound jechuun maal jechuudha? Amma before the beginning of the 19th century, chemists classified compounds into two classes. Jalqaba jarraa 19ffaa dura keemistoonni yookiin immoo beektonni compound kana bakka gurguddaa lamatti qoodanii ilaalaa turani. Isaanis organikii fi inorganikiidha jechuudha. Inorganic compound. Kanaafuu bakka gurguddoo kana lamaanitti qoodanii ilaalaa turanii jechuudha. Kanaafuu boqonnaa kana keessatti kan nuti irratti xiyyeeffannee wajjin ilaallu organic compound kan jedhudha jechuudha. So organic compounds are carbon compound. Organic compound kuni compoundoota carbon jedhamanii beekamu. They contain carbon except oxides of carbon which are carbon monoxide and carbon dioxide. Carbonates, hydrogen carbonates, carbides like silicon carbide, cyanides and cyanate. Isaan kuni organic compound etoo hin taane maala inorganic compound dha jechuudha. Garuu maal of keessaa qabu? Carbon of keessaa qabu jechuudha. Kanaafuu organic compound jechuun compoundoota carbon of keessaa qaban ta'ee kanneen oxideota carbonii yookiin immoo carbon monoxide fi carbon dioxide hin taane carbonate fakkeenyaaf sodium carbonate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate. Isaan kana toon ta'in yookiin immoo isaan kana soon dabalatiin carbides, cyanides, cyanates. Isaan kun still inorganic compound dha. Carbon of keessaa haa qabaatan iyyuu malee amala isaan calaqqisiisan amala inorganic compound waan ta'eef inorganic compound jalatti ramadamu jechuudha. Compoundoota warra ammani isinitti himerraa kan hafe compoundoonni carbon of keessaa qaban hundi isaanii organic compound jedhamu jechuudha. Garuu kanneen akka carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate fakkeenyaaf sodium carbonate, hydrogen carbonate yookiin immoo sodium hydrogen carbonate, carbide yookiin immoo silicon carbide, cyanides fakkeenyaaf amma sodium cyanides yoo jenne akkuma kana cyanate. Isaan kunillee compoundoota carbon of keessaa qaban ta'anii garuu organic compound warra hin jedhamne jechuudha. Kanaafuu gabaabaadhumatti organic compound jechuun compoundoota carbon of keessaa qaban ta'ee compoundoota kana warra of keessatti hin qabanne jechuudha. So organic compounds have been isolated and defined from plants and animals. Irra caalaa organic compound waan isaan irraa isolated ta'an yookiin kan isaan irraa derive ta'anii biqilootaa fi bineensota irraadha jechuudha. Biqilootaa fi bineeldota irraadha. Kanaafuu vital theory kan jedhamu isa kanarraa dhufee jechuudha. So organic compounds are found in and derived from plants and animals. Kan isaan keessatti argaman biqilootaa fi bineeldota keessattidha. Akkuma kanallee biqilootaa fi bineeldota irraa kan isaan argamanii jechuudha. The primary source of organic compounds are plants and animals. Maddi organic compound inni jalqaba biqilootaa fi bineeldotadha jechuudha. Kanaafuu yeroo durii maal jedhamee yaadamaa ture? Organic compound biqilootaa fi bineeldota irraa argamu yookiin wantoota lubbuu qaban irraa argamu jedhaniitu yaadaa turan. Amma garuu organic compound kutaa laaboraatoorii keessattis qophaa'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu jarraa 19ffaa dura beektonni yookiin immoo keemistoonni compound kana bakka lamatti qoodanii ilaalaa turanii organic compound fi inorganic compound jechuudha. So organic compounds are compounds derived from living things. Living things yookiin immoo lubbu qabeeyyii irraa warra maal ta'a derived ta'anii jechuudha. Inorganic compound kan jennu immoo source compounds are compounds derived from non living things warra lubbuu hin qabne irraa kan
argamanii jechuudha. Kanaafuu madda isaanii irratti hundaa'uun jarraa 19ffaa dura beektonni bakka gurguddoo kana lamaanitti kompaawundoota qoodanii ilaalaa turanii jechuudha. So most of the foods like fruits nyaata nuti guyyaa guyyaatti fayyadamu kanneen akka fruit vegetable illee organic compound dha jechuudha. Fakkeenyaaf vegetable garaagaraa sugariin sukkaarri jechuudha. Faattiin coomni garaagaraa starchiin vinaagirii yookiin immoo cuunfaan vinaagirii organic compound jechuudha. Kanaafuu organic compoundiin lubbu qabeeyyii irraa argamuu danda'u jechuudha. Other organic compounds are like pesticides farra pesti yookiin immoo fangasootaa jechuudha. Herbicides weed killer yookiin immoo farra rama fuels boba'aan adda addaa. Soap saamunaa yookiin immoo qulqullina wantoota nuti itti fayyadamnu akkuma kana dry cleaning chemicals warri jedhamanillee organic compound dha jechuudha. Akkuma kana detergent it is soap detergentiin illee dry cleaning dha yookiin immoo chemical wantoota qulqulleessuuf gargaarudha. Inni illee organic compound dha jechuudha. Pharmaceuticals qorichoonni garaagaraa organic compound dha. Alcoholic beverage are also what organic compound. Fakkeenyaaf dhugaatiiwwan alkoolii garaagaraa hundi isaanii maal jechuudha? Organic compound dha jechuudha. Kanaafuu organic compound jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti illee vegetabilioota garaagaraa fruitii garaagaraatti fayyadamaa oolla. Akkuma kana keemikaalonni garaagaraa kanneen akka pesticide warri jennu farra ramaa warri jennu boba'aa garaagaraa wantoonni qulqullinaaf nu fayyadamnu guyyaa guyyaatti organic compound dha jechuudha. Every living organism is made of organic compound. Wantoonni lubbuu qaban yookiin immoo organismoonni lubbuu qaban hundi isaanii organic compound irraa kan isaan qophaa'an. The organic compounds that are synthesized by living organisms are called natural products. Organic compoundiin wantoota lubbuu qaban irraa synthesize ta'an yookiin immoo qophaa'an maal jedhamu jechuudha? Natural product jedhamu jechuudha. Kanaafuu organic compoundiin wantoota lubbuu qaban irraa synthesize yookiin immoo qophaa'uu akka isaan danda'anidha jechuudha. Plants have been principally used as a source of useful organic compounds like traditional medicines. Biqiloonni baay'een madda qorichoota aadaa garaagaraa ta'anii fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf cuunfaan baala biqiloota garaagaraa hidda isaanii jirma isaanii akkuma kana baala isaanii illee qorichoota aadaaf ni fayyadu jechuudha. So plants also provide some organic compounds that are drug abuse and psychotropic chemicals which lead to addiction and have negative social economic effects. Akkuma kana biqiloonni tokko tokko organic compound ta'anii drug abuse namatti ta'u jechuudha yookiin immoo suusii nama qabsiisu. Fakkeenyaaf amma biqiloonni kanneen akka tobacco plant it contains nicotine keemikaala nicotine jedhamu qaba. Tobacco yookiin immoo tamboo jechuudha. Kanaaf amma tamboon organic compound dha garuu addiction namatti ta'a jechuudha. Addiction gaafa namatti ta'u immoo maal ta'a? Economy namaa irratti negative effect qabaata jechuudha. Catenin from chat or from chata idulis caatii jechuudha. Caatiin amma organic compound dha. Kanaaf biqilaa irraa argama. Suusii nama qabsiisa yookiin immoo araada namatti ta'a jechuudha. Opium or morphine from poppy plants. Akkuma kana opium yookiin immoo morphine kan jennu biqilaa poppy plant irraa kan extract ta'u suusii nama yookiin immoo araada nama qabsiisa jechuudha. Cocaine from coca leaf. Cocaine kan jennus coca leaf irraa kan inni argamu. Akkuma kanallee addiction namatti ta'a jechuudha. Some of these drugs are also used in doping. Qorichoonni kun immoo akka dopingitti nama fayyadu jechuudha. Doping jechuun it is misuse of chemicals wantoota seeraan dhorkaman yeroo fayyadamnu dopingidha. Fakkeenyaaf amma namoonni ispoortii irratti hirmaatan yeroo itti dopingii fudhatan qabu jechuudha. Kun immoo seeraan eeyyamamaa miti waan ta'eef nama gaafachiisa jechuudha. Kanaafuu diraagonni kun akka dopingiitti ilaalamu jechuudha yookiin immoo qorichoonni kun. So now let us see history of organic chemistry.
history of organic chemistry yookiin immoo seenaa organic chemistry kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. The science of organic chemistry began to flourish with the demise of a 19th century theory called vitalism theory. Seenaan yookiin immoo saayinsiin organic chemistry kuni yeroo kam kan inni jalqabe dhuma yookiin immoo jalqaba jaarraa 19 jechuudha. Yeroo yaadni vitalism theory jedhamu baay'ee dagaagee jirutti jechuudha. Maalni vitalism theory kun immoo? So according to vitalism theory, organic compounds were those that came from living organism. Akka yaada vitalism theory organic compoundoota lubbu qabeeyyiirraa maddan yookiin argaman jedhamanii yaadamu jechuudha. Only living things could synthesize organic compounds through the intervention of a vital force. Maal jedhamee yaadamaa ture jechuudha akka yaada kanaatti wanti lubbu qabeeyyii keessatti biqilaa fi bineeldota keessaa akka organic compoundiin jiraatu taasisu jira jedhanii yaadu jechuudha. Inorganic compounds were those compounds that came from non-living things or non-living sources. Inorganic compound warri jennu immoo compoundoota warra lubbuu hin qabne yookiin immoo lubbuu maleeyyii irraa argamanii jechuudha. They came from mineral constituent of the earth. Irra caalaa albuudota lafa jalaa argamuu danda'u jechuudha inorganic compounding kun. Kanaafuu akka yaada vitalism theorytti gonkuma organic compound inorganic compound irraa kutaa laaboraatoorii keessatti qopheessuun hin danda'amu jedhaniitu yaadaa turanii jechuudha. Yaadni kun immoo keemistii biyya Jaarman Friedrich Wohler kan jedhamu bara 1828 fashalaa jechuudha. So the German chemist Friedrich Wohler discovered in 1828 that an organic compound called urea could synthesize in the laboratory. Kanaafuu akka yaada vitalism theory kanaatti gonkuma organic compound kutaa laboratory keessatti inorganic compound irraa qopheessuun hin danda'amu jedhanii yaadaa turanii garuu keemistiin biyya Jaarmanii kun bara sana yeroo jalqabaatiif yuuriyaa qopheesse jechuudha. Yuuriyaan organic compound yeroo jalqabaaf qophaa'e jechuudha kutaa laboratory keessatti. Osoo yuuriyaan hin qophaa'in dura yaada maalitti ture jechuudha? Yaada vitalism theory jedhu ture jechuudha. Gonkuma compoundoota organikii kutaa laboratory keessatti qopheessuun hin danda'amu kan jedhu ture. Sababni isaa iyyuu lubbu qabeeyyii keessa there is a special force kan jedhamtu ture jechuudha. Wanti lubbu qabeeyyii keessa akka organic compounding qophaa'an taasisu jira jedhanii yaadaa turanii jechuudha. Kun immoo inorganic compound keessatti hin argamu jedhaniitu yaadaa turanii jechuudha. Early chemists believed that organic compounds differed from inorganic compounds because living things had a special life force within them which was invisible and hard to detect. Kanaafuu keemistoonni gara jalqabaa kun maal jedhanii yaadaa turan jechuudha. Akkamitti amanaa turanii organic compound inorganic compound irraa addadha. Sababni isaa iyyuu wantoonni lubbu qabeeyyii keessatti argaman akka organic compound kun achi keessatti qophaa'u taasisu. Isaan immoo ijaanis hin argaman yookiin immoo waan sana bira ga'anii hubachuun cimaadha jedhaniitu yaadaa turanii jechuudha. So according to the theory of life force or vitalism theory, the only source of organic compounds was nature itself, plants and animals. Akka yaada vitalism theory yookiin immoo life force theory kanaatti maddi organic compound uumama jechuudha. Uumama keessaa immoo eenyu jechuudha? Biqilootaa fi bineeldotadha jechuudha. Isaan kanatu akka organic compound qaama isaanii keessatti qophaa'u taasisaa jechuudha. It was thought that impossible to synthesize them in the laboratory. Gonkuma kutaa laboratory keessatti organic compound kana qopheessuun hin danda'amu. Maaliif? Special life force qaama lubbu qabeeyyii keessa jira kan organic compound qopheessu jedhanii yaadaa turan waan ta'eef gonkuma kutaa laboratory keessatti qopheessuun organic compound hin danda'amu jedhanii yaadaa turanii jechuudha. This was because man could not add or create
the life force within them. Dhalli namaa humna kana uumuu yookiin immoo dabaluu waan hin dandeenyeef gonkumaan qophaa'an kutaa laaboraatooriitti jedhamanii yaadaa turan jechuudha. So the belief in the life force theory continued until Friedrich Wöhler synthesized urea for the first time in 1828. Kanaafuu yaadni life force theory yookiin immoo vitalism theory hanga bara 1828tti hamma yeroo jalqabaatiif organic compounding urea jedhamu qophaa'utti yaada vitalism theory yookiin immoo life force theory jedhamutu ture jechuudha. Kanaafuu yeroo sana yaada kanaatu waa'ee organic compound irratti ture jechuudha. In attempting to prepare ammonium cyanate from the reaction of silver cyanate and ammonium chloride, he accidentally and surprisingly prepared urea. Osoo akka carraa ta'e yookiin akka dingata ammonium cyanate fi silver cyanate waliin makee ammonium chloride qopheessaa jiru urea argatee jechuudha. So in attempting to prepare ammonium cyanate from the reaction of silver cyanate and ammonium chloride, he accidentally and surprisingly prepared ammonia. Kanaafuu Wöhler'n bara 1828 ammonium cyanate fi silver chloride lamaan isaaniiyyuu inorganic compound dha. Walitti makee ammonium cyanate osoo qopheessaa jiru ammonium cyanate qophaa'e kuni evaporate yookiin immoo gaafa urku urea organic compound qopheessee jechuudha. So urea was the first organic compound synthesized in the laboratory. Ureaan compoundoota organic yeroo jalqabaatiif kutaa laboratory keessatti qophaa'e jechuudha. It is synthesized by evaporating an aqueous solution of inorganic compound ammonium cyanate. Ammonium cyanate kuni evaporate gaafa ta'u urea kanatu qophaa'e jechuudha. Kanaafuu dingata Wöhler'n kuni dingata so ammonium cyanate fi silver cyanate fi ammonium chloride osoo walitti makaa jiru maal argate jechuudha? Urea argate jechuudha. Kanaafuu reactionichis silver cyanate and ammonium chloride to produce silver chloride and ammonium cyanate. Then ammonium cyanate evaporated to form urea. Urea was first organic compound synthesized. First organic compound is synthesized in the laboratory. Synthesized in the laboratory. Kanaafuu kutaa laboratory keessatti yeroo jalqabaatiif ureaatu qophaa'e jechuudha. With this discovery, the synthesis of anorganic compounds began the evolution of organic chemistry as a scientific discipline. Erga qorannoon kun yookiin immoo argannoon kun taasifame organic compound yookiin immoo organic compound kun erga argame organic chemistry akka damee saayinsii tokkotti itti fufe jechuudha. Since the discovery, chemists have developed the ability to design and synthesize new organic compounds in the laboratory like medicines, dyes, polymers. Erga Wöhler'n yeroo jalqabaatiif urea kutaa laboratory keessatti argate keemistoonni baay'een organic compound synthesize gochuu jalqaban jechuudha. Kutaa laboratory keessatti duraan hin danda'amu jedhaniiru, amma garuu Wöhler'n dingata argateera waan ta'eef yaan hin danda'ama jedhu erga gara isaanii dhufe qorichoota tokko tokko dibattoota tokko tokkoo fi akkasumallee poolimeroota garaagaraa kutaa laboratory keessatti qopheessuu jalqabanii jechuudha. So over 15 million of organic compounds are now. Yeroo ammaa kana organic compounding gara miliyoona 50 ta'antu jiru jechuudha. All of the organic compounds contain the element carbon. Compounding organic hundi isaanii elementii carbon of keessaa qabu jechuudha. Kanaafuu compoundon organic hundi elementii carbon of keessaa qabu jechuudha. So the branch of chemistry that studies carbon compound is called organic chemistry. Kanaafuu organic chemistry damee saayinsii
keemistirii ta'ee waa'ee kompaawundoota kaarboonii of keessaa qabanii kan qo'atudha jechuudha. Therefore, inorganic chemistry today is defined as the study of carbon compounds except warra akka oksidoota kaarboonii, kaarboon monoksiidii fi kaarboon daayoksiidii, kaarboneetii fakkeenyaaf kaalshiyeem kaarboneetii, haayidroojin kaarboneetii, soodiyeem baayikaarboneetii, saayinaayidii fi saayineetii osoo hin dabalatiin kompaawundoon kaarboonii of keessaa qaban hundi isaanii organic compoundidha jechuudha. Why carbon is special among other element? Carbon kun maaliif specialii ta'e? Irra caalaa carbon organic compound keessatti argama jenneerra maaliif specialii ta'e? Why? Sababa qabaa jechuudha. The reason is that due to a unique property of carbon called catenation. Carbon kun amala adda ta'e qabaa jechuudha. Amala elementoota warra kaan irraa adda ta'e qaba. Amalli kun maal jedhama? Catenation jedhamee beekama jechuudha. Catenation jechuun maal jechuudha? Catenation is the ability of atoms of the same element join together to form short or long chains or ring molecules. Catenation kan jennu dandeettii atomoonni wal fakkaatan walitti dhufuutiin short chain yookiin immoo long chain akkasumallee ring molecule uumuu danda'an catenation jenna jechuudha. Kanaafuu kaarbooniin amala kaarboonii kan biraa wajjin walitti dhufee short chain yookiin immoo straight chain yookiin immoo long chain yookiin immoo ring molecule akka benzene ringii fa dandeettii uumuu qaba jechuudha. Dandeettiin kun maal jedhama? Catenation jedhama jechuudha. Kanaafuu sababa dandeettii kana qabuuf kaarbooniin specialii ta'e jechuudha. This is the main reason for the presence of millions of carbon compounds. Kanaafuu sababa kaarboonii kanaati. Sababa kaarbooniin dandeettii kana qabuuf yeroo ammaa kana kompaawundoon orgaanikii gara miliyoona 50 isaa ol ta'an jiraatu jechuudha yookiin immoo argamu jechuudha. Because of these bond forming properties, carbon can be the basis for the huge diversity of organic compounds. Kanaaf dandeettii yookiin immoo amala kana waan qabuuf kaarbooniin kompaawundoota orgaanikii hunda keessatti argama jechuudha. Sulfur, silicon and boron show this behavior but to a much lesser extent. Fakkeenyaaf immoo kanneen akka sulfurii, silikonii fi boronii amala kaarboonii kana ni qabu garuu amma kaarbooniin gaane baay'ee xiqqoodha. Walitti join ta'anii yookiin amala catenation kana qabaachuu danda'u garuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Carbon atoms can form strong covalent bonds to one another to form ring and chains of carbon atoms. Carbon atomiin kuni carbon atomii kan biraa wajjin walitti dhufuun covalent bond uumuu danda'a. Gaafa covalent bond uumuu ring structure yookiin immoo straight chain uumuu danda'a jechuudha. Ring structure gaafa jennu fakkeenyaaf amma kanneen akka benzene ring structureedha. Then straight chain yookiin immoo chain gaafa jennu immoo fakkeenyaaf CH3, CH2, CH2, CH3 kun ammoo maadha? Chainidha jechuudha. Carbon chainidha. Walitti fufee chain uumaa jechuudha kaarbooniin. Kanaaf dandeettii akka kanaallee ni qaba jechuudha. Carbon atoms can also form strong bonds with hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur. Akkuma kana akkuma kaarbooniin kaarboonii kan biraa wajjin covalent bondii uumuu danda'u, hydrogenii wajjin covalent bond uumuu danda'a, nitrogenii wajjin covalent bond uumuu danda'a, oxygenii wajjin covalent bond akkuma kana sulfurii wajjin illee covalent bond uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf amala kana qaba kaarboonii jechuudha. Inni kan biraan structural representation of organic molecules. Caasaa organic molecule yookiin organic compound akkamittiin barreessuu dandeenya yookiin immoo akkamitti beekuu dandeenya. Carbon has 4 valence electrons and it forms 4 covalent bond with other atoms. Amma kaarbooniin valence electronii 4 qaba jechuudha. Has 4 valence electron. Kaarbooniin lakkoofsa atomaa 6 qaba. Gaafa rabsinu maal ta'a jechuudha? 1s2, 2s2, 2p, 2 ta'a jechuudha. Then 1s2 core yookiin immoo inneridha waan ta'eef valence electroniin ta'u jechuudha. Kanaafuu gaafa main sheelidhaan rabsinu 2, 4 ta'a jechuudha. Kanaaf electroniin sheelii dhuma irratti argamtu immoo
balaansii elektiroonii jedhamtu jechuudha. Kanaafuu kaarbeeniin balaansii elektiroonii 4 qaba. 4 kovalenti bondii atoomii biraa wajjin qabaachuu danda'a jechuudha. Akkamitti nama fakkeenyaaf kaarbeen 1 2 3 4 balaansii elektiroonii 4 qaba. Kanaaf atoomota kan biraa wajjin balaansii bondii arfan kana sheer gochuutiin 4 kovalenti bondii uumuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma haayidroojinii 4 wajjin haayidroojiniin tokko jirti. Haayidroojiniin tokko jirti. Haayidroojiniin tokko jirta jennu. Haayidroojiniin tokko jirti. Zen 4 kovalenti bondii uumuu danda'a jechuudha kaarbeeniin balaansii elektiroonii 4 waan qabuuf. Lewis structure or Lewis formula or electron dot notation. Lewis structure jechuu dandeenya. Lewis formula jechuu dandeenya. Electron dot notation jechuu dandeenya amma sanama barreessaa ture jechuudha. Shared electron pairs of covalent bonds are shown as pairs of dots or lines between two atoms. Covalent bondii keessatti elektirooniin sheerdii taate electron pairiin sheerdii taate bifa loon peeriitiin barreessuu dandeenya yookiin bifa doottiitiin fakkeenyaaf amma kaarbeen jenne 1 2 3 4 then one hydrogen the second hydrogen the third hydrogen the fourth hydrogen kanaaf amma kun maal jechuudha shared electron pair shared electron pair shared electron pair so shared electron pairing kun bifa doottiitiin barreeffamuu danda'a yookiin immoo bifa sararaa yookiin immoo laayiniitiin barreeffamuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma elektirooniin kun gaafa bondii uumtu laayin gochuu dandeenya. Laayin jechuu dandeenya. Laayinii uumuu dandeessa jechuudha. The lone pair electron or non-bonding electron are shown as pair of dots on individual atoms. Lone pair kana yookiin immoo non-bonding electron pair jechuu dandeenya. Bifa doottiitiin individual atom irra taa'uu dandeessi jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkeenya yoo fudhanne metaanol CH3OH kanaaf amma metaanoliin bifa kanaatiin barreessinaa jechuudha. Then carbon hydrogen oxygen lone pair qabdee jechuudha. Lone pair yookiin immoo non bonding pair kan jennu. Lone pair yookiin immoo non bonding pair kan jennu pairs of electrons which are not participating in the bond formation. Kanaaf bond formation keessatti hin hirmaanne jechuudha. Electron pairiin oxygen irra jirtu. Kanaaf maal jenna jechee lone pair or non bonding pair jenna jechuudha. Warri electron pairiin walitti dhufanii bondii uuman maal jenna? Bonding pair jenna jechuudha. Kanaafuu isheen kuni bonding pair then there is also bonding pair. Kanaafuu bifa kanaan barreessuu dandeenya. Amma kanaaf isa kana yoo laalle carbon hydrogen bond bonding pair electrons jedha. When we say bonding pair electrons are electrons used as a bond or pair of electrons participate in bond formation. Kanaaf isaan kuni bond pair electronidha jechuudha. Isheen kun immoo isheen oxygen irra jirtu kun individual atom irra jirti waan ta'eef lone pair electrons or non bonding pair electron jennee bifa kanaan barreessinaa jechuudha. Kanaafuu Lewis structure yookiin immoo Lewis formula dha kun jechuudha. However, as the size of the compound increases, it becomes difficult to portray or show the structure of molecules with the use of Lewis structure. Akkuma caasaan yookiin immoo sizing compoundii dabalaa deemu structure compoundii sana Lewis structure fayyadamnee barreessuun ulfaataa ta'a jechuudha. Maaliif structure sun baay'ee guddaa yookiin immoo bal'aa gaafa ta'u tokko elektiroonii sana agarsiisuun hin cimaa waan ta'eef barreessuun nama rakkisaa jechuudha. So this is why scientists have developed the following other structural representation. Kanaafuu saayintistoonni yookiin immoo beektonni sababa bifa kanaatiin yookiin immoo gaafa saayiziin compoundii dabalaa deemu Lewis structure barreessuun sababa baay'ee ulfaatuuf keemistoonni yookiin immoo beektonni structural representation organic compound bifa kana arfaniin barreessuu dandeenya jedhaniiti jedhanii jechuudha. The first one is complete structural formula. Then the second one is condensed structural formula, bond line representation and the polygon formula. Formula kan arfan barree fayyadamne
istiraakcherii orgaanik koompaawundii barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kan arfan fayyadamna jechuudha gaafa caasaan yookiin immoo saayiziin orgaanik koompaawundii dabalaa deemu istiraakcherii isaa Lewis foormulaa fayyadamnee barreessuu waan hin dandeenyeef isaan kana fayyadamna jechuudha. Look, the first one, complete or detailed structural formula. Akkuma maqaa isaa irraa hubattanitti maara structure or complete or detailed. Complete gaafa jedhu waan guutuu tokko jechuudha. Kanaaf ammas keessatti maal agartu caasaa organic compound bifa guutuu ta'een barreeffame jechuudha. It is obtained by representing the two electron covalent bond by a single dash. Electronii shared taate kan covalent bond uumte jechuudha. Bifa single dashiitiin fayyadamnee yeroo barreessinu complete yookiin immoo detailed structure formula ta'a jechuudha yookiin immoo jedhama jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf methane yoo fudhanne example methane. Look, here is the formula of methane. Kanaaf amma formula methane kana keessatti complete structure isa barreessine carbon then hydrogen tokko, hydrogen lammaffaa, hydrogen sadaffaa fi hydrogen arfaffaa jira jechuudha. Kanaafu single dash fayyadamna. Single dash, single dash, single dash. Yeroo kana single dashiin bondiidha jechuudha. Kanaafu bifa kanaan gaafa barreessinu complete goonee barreessine jechuudha. Electronii shared taatee bondii uumte hunda barreessine akkuma kan compoundoota yookiin immoo elementoota compoundii kana keessa jiranillee hunda barreessine. Kanaaf complete yookiin immoo detailed structure jedha jechuudha. Single dash represents single bond. Akkuma beektan single dashin single bondidha. Single bond. Then double bond represents double bond. Double dash represent double bond. Double bond. Then triple dash represent triple bond. Triple bond. Kanaafu sararri tokko single bondidha. Sararri lama double bondidha. Sararri sadii triple bondidha jechuudha. Example methane contains one carbon atom and four hydrogen atom. Kanaaf methane carbon tokkoo fi hydrogen afur qaba jechuudha. The carbon atom contributes its 4 valence electrons and each hydrogen atom contributes 1 electron. Amma carbon valence electroni afur qaba jenneerra arfan isaa maal godha jechuudha 4 electrons contribute godha yookiin immoo akka isheen bondii uumtu taasisaa jechuudha. Zeen hydrogen afur qaba jenneerra 4 hydrogen tokkoon hydrogen electronii tokko laatti arfan isaa electronii meeqa share godha jechuudha electronii afur jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin carboniin covalent bondii afur carbonii hydrogen wajjin uume jechuudha. So the carbon atoms contributes it is 4 valence electrons and each hydrogen atoms contributes 1 electron. Look, the Lewis structure of methane having 4 valence electrons of carbon and 4 valence electron of hydrogen, which is total of 8 electrons. Baay'inni total electron kana meeqadha? 8dha. Then it satisfies octet rule. So look, amma kuni Lewis formula jechuudha. Methane carbon central atomidha. Electronin kuni tokko kan carbon tokko kan hydrogen. Kunis akkuma kana tokko kan carbon tokko kan hydrogen, tokko kan carbon tokko kan hydrogen, tokko kan carbon tokko kan hydrogen jechuudha. Kanaaf dot simbolii kana akka electron share itti fayyadamne Lewis formula barreessina jechuudha. Asii immoo dot kuni pair of dotting kuni single dash uumti. Then structural formula methane bifa kanaan barreessine jechuudha. Now look, complete or the detailed structure of pentane. Amma structure pentane complete structure gaafa barreessinu formulaan pentane C5H12 akkamitti akka formula isaa barreessinu waliin ilaalla. Then ammas keessatti complete dha waan ta'eef carbonii meeqa jira? Carbonii 5 jira jechuudha. 1 2 3 4 5. Then hydrogen meeqadha? 12.
hydrogen, hydrogen, then hydrogen. Carbon tokko covalent bond meeqoma jenneerra? Afuruma jenneerra. 1 2 3 4. Then asinis hydrogen, 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 then hydrogen, 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 hydrogen. Kanaaf amma complete yookiin immoo detailed structure of pentane isa kanadha jechuudha. Then bifa kanaatiin barreessina. Kanaafuu kaarbooniin foormulaa kana keessa jirtu tokkoon ishee covalent bond afurumte jechuudha. Amma kun afurume, kunis afurume, asii kaarboonii kana wajjin tokkoome, kaarboonii kana wajjin tokkoome, bondii lama uume, then hydrogenii kana lama wajjin bondii lama uume, walitti bondii afur jechuudha. Kanaafuu complete structure pentane bifa kanaan barreessina jechuudha. It shows all the bonds. Maal agarsiisa? Shows all bonds. Shows all bonds. Bondii sanaaf atoomii sana guutummaa isaatti agarsiisa. Kanaaf complete jennee jechuudha. Single dash represents single bond. Example, ethane. Amma kun ethane. Kanaaf amma kana gaafa barreessinu maal ta'a jechuudha? CH3 single dash CH3 or carbon then hydrogen, 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 then carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Single bond or single dash. Single dash ida single bond represent taate jechuudha. Double dash represent double bond. For example, ethene, which is CH2 double bond CH2. Amma yeroo kana kamiin barreessuu dandeenya jechuudha. Kana carbon then hydrogen, hydrogen, carbon carbon double bond, then hydrogen, then hydrogen. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma kaarbooniin kun bondii meeqa uumte? 4 covalent bondii uumte. Hydrogenii lama wajjin bondii lama uumte. Kaarboonii kana wajjin bondii lama uumte. Bondii afur jechuudha. Kaarboonii gosa kuma kana kaarboonii kana wajjin bondii lama uumte. Hydrogenoota kana lama wajjin bondii lama uumte. 4 covalent bondii uume jechuudha. Then a triple dash represent triple bond. Triple dashin triple bondii bakka bu'a yookiin immoo triple dashin triple bondii kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf itaayin. Look, itaayin means C2H2. It is alkyne. Alkyne dha kuni. Then kana gaafa barreessinu kaarboonii lama fi hydrogenii lama jechuudha. Then carbon with another carbon triple bond, then with one single bond with hydrogen. Hydrogenii wajjin single bondii uuma, kaarboonii wajjin garuu double bondii uuma jechuudha. So this is triple dash, which is triple bond. Triple dashin triple bondii represent ta'a jechuudha. So lone pairs of electrons on atoms may or may not be shown. Lone pairiin atoomoota irra jiran ni barreeffamu yookiin immoo barreeffaman. Fakkeenyaaf amma kan metaanolii yoo fudhanne asitti lone pairiin maal ta'eera jechuudha? Show ta'eera, barreeffamee agarsiifameera jechuudha. Lone pair electrons are shown. Asitti agarsiifameera. Biirratti yoo fudhattan garuu lone pair electroniin maadha? Not shownidha. Hin barreeffamne jechuudha. Barreessuu dandeenya yookiin immoo dhiisuu dandeenya. Individually ta'ee ateemii irra jira waan ta'eef lone pairiin kuni barreessuu dandeenya yookiin immoo barreessuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa nuti itti fayyadamnee foormulaa organic compound barreessinu condensed structural formulaadha. Amma inni jalqabaa maal ture? Complete ture miti. Inni kun immoo condensed maqaa masaa irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Condensed jechuun maal jechuudha? Waa gabaabsuu jechuudha. So it is an abbreviated form of structural formula. Inni kun immoo abbreviated yookiin immoo gabaabsamee kan barreeffamu bifa gabaabaatiin jechuudha. Obtained by omitting some or all of the dashes that represent covalent bond. Yeroo condensed structural formula kana barreessinu guutummaa guutuutti daashii yookiin immoo single bondii omit goonee barreessuu dandeenya jechuudha. Guutummaa guutuutti maal goone? Omit goone yookiin immoo balleessine jechuudha. Fakkeenyaaf kana fudhanne it is hexane. Hexane. Amma compounding kuni formula hexaneidha. Then hexane carbon ija qaba jechuudha. Look 1 2
2 3 4 5 6 hydrogenii meeqa qaba? 14 qabaa jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 qabaa jechuudha. Kanaafuu amma condensed structural formula hexane kan akkamitti barreessina? Dursa maal isaa beekuu qabna? Structure isaa yookiin immoo molecular formula isaa beekuu qabna. Then complete structural formula isaa erga beeknee maal goona? Condense goona jechuudha yookiin immoo ni gabaabsina jechuudha. Kanaafuu amma ishiin kun kaarboniin tokko fi hydrogeniin 3 CH3 taati. Then kaarboniin lamaaf hydrogeniin kaarboniin tokko fi hydrogeniin 2 CH2 taati. Then asittis kaarboniin tokko fi hydrogeniin 2 CH2 taati. Then asittis kaarboniin tokko fi hydrogeniin 2 CH2 taati. Asis yoo dhumne kaarboniin tokko fi hydrogeniin 2 CH2 taati. Ishee dhumaa kana yoo dhumne immoo kaarbonii tokko fi hydrogenii 3dha CH3 taati jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan kondensi goonee barreessuu dandeenya. Maal oomiti goone single dash yookiin immoo single bond oomiti goone jechuudha. Kanaaf amma kanallee further kondensi gochuu dandeenya. Irra deebinee kondensi yookiin immoo gabaabsuu dandeenya. Akkamittiin warra wal fakkaatan hammattuu keessa gashinee repeating unit isaa barreessine jechuudha. Kanaaf amma 1 2 3 amma CH2 si'a meeqa deebi'e? Si'a 3 deebi'e. Kanaafuu maal jechuu dandeenya? CH3 then CH2 in bracket 3 CH3 further condense gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal oomiti goone single dash yookiin immoo single bond oomiti goone jechuudha. Kanaafuu condensed structure keessatti bondiin yookiin immoo covalent bond oomiti goone jechuudha. Omitting the bond bondi sana omiti goone formula ma qofa barreessine jechuudha. The condensed structural formula can further be condensed by indicating repetitive units using subscript fayyadamne akkuma nama sanitti agarsiise irra caalaa maal gochuu dandeenya jechuudha. Condense gochuu yookiin immoo gabaabsuu dandeenya. For example 1 2 3 4 5 6 kun amma maal jechuudha? Hexane dha jechuudha. Hexane structure of hexane. Then repetitive unitiin CH2 dha waan ta'eef marsaa meeqa repeat ta'es marsaa 3 repeat ta'e. Kanaaf sireenna jechuudha. This can be condensed to CH3 in bracket CH3 then 4 marsaa 4 repeat ta'e waan ta'eef maal goona jechuudha? Hammattuu keessatti CH2 jenne 4 jenne ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu hanganni deddeebi'ee barreeffame bifa subscriptiitiin barreessuu dandeenya jechuudha. The third one is bond line structural representation. Bond line fayyadamnellee structure organic compound barreessuu dandeenya. Carbon and hydrogen atoms are not shown. As keessatti immoo carbon and hydrogen atoms hin barreeffaman bond line structure keessatti. Dura carbon and hydrogen barreessaa turre amma garuu as keessatti hin barreessinu jechuudha. It is a structure in which the lines represent carbon bonds and zigzag fashion. As keessatti line maala bakka bu'a carbon bondi bifa zigzag lineetiin barreeffama jechuudha. Bond line structure keessatti amma akkuma isin argaa jirtan zigzag line dha. Zigzag line kun maal agarsiisa jechuudha? Carbon to carbon bond agarsiisa jechuudha. The number of hydrogen atoms is understood from which the carbon atoms form for covalent bond. Amma sitti carbon atomii fi hydrogen atomii hin barreeffaman jenneerra bifa zigzag lineetiin barreeffamu jenneerra bifa kanaa jechuudha. Bifa kanaatiin barreeffamu jenneerra. Akkamittiin baay'ina carbon bondii uumu beekuu dandeenya yookiin immoo atomii meeqatu kaarbonii kanatti attaachi ta'ee jira jennee akkamitti beekuu dandeenya yoo jenne kaarboniin covalent bond 4 uumuu danda'a waan ta'eef sana olis uumu sana gadis uumu. Kanaaf amma kun amma hexane dha. 1 carbon, the second carbon, the third carbon, the fourth carbon, the fifth carbon, the fifth carbon, the sixth carbon. Kanaaf amma carbonii 6 qabaachuudha. Carboniin kuni sararri kuni carbonii kanaaf carbonii kan lama walitti qabsiisa bondiidha.
kunis akkuma kanaa, kunis akkuma kanaa jechuudha. Zan maal jenneerra? Kaarboniin immoo kaarboniin elementii kan biraa wajjin 4 covalent bondii uumuu danda'a jenneerra waan ta'eef amma kaarboniin isheen qarqaraa kun yookiin immoo isheen jalqabbii kun asiin kaarbonii kana wajjin bondii tokko uumteetti. Kanaaf bondii meeqa barbaachisa? Bondii 3 barbaachisa jechuudha. Kanaaf haayidroojinii meeqshee meeqa taati? 3 taati jechuudha. Then waan haayidroojinii taati jechuudha. Isheen kun amma kaarboniin kun immoo kaarboniin lammaffaa jirtu kun immoo kaarbonii kana wajjin bondii tokko uumteetti. Kaarbonii isa kana wajjin bondii tokko uumteetti. Bondii 2 uumtee jirti. Kaarboniin kun garuu bondii 4 uumuu qabdi waan ta'eef haayidroojinii meeqa jira jechuudha? Haayidroojinii 2 jechuudha. Waan haayidroojin. Then kaarbonii kunis akkuma kana asiin kaarbonii kana wajjin tokko, asiin kaarbonii kana wajjin tokko, then asiin haayidroojinii wajjin tokko, asiin haayidroojinii wajjin tokko jechuudha. Kunis akkuma kana asiin tokko kaarbonii gamaa gamana jiru wajjin bondii 2 uumeera. Haayidroojinii 2 barbaada jechuudha waan haayidroojin. Then akkuma kana kaarbonii kana fudhannee kaarbonii kana wajjin bondii tokko uumeera. Kaarbonii kana wajjin bondii tokko uumeera. Kanaaf haayidroojinii meeqa qabaachuu qaba? Haayidroojinii 2 jechuudha. Haayidroojin. Isheen kaarboniin dhumaa kunis kaarbonii kana wajjin bondii tokko uumeera. Garuu bondii meeqa uumuu danda'a? Bondii 4 uumuu danda'a. Kanaaf haayidroojiniin meeqa ta'uu qaba jechuudha? 3 ta'uu qaba jechuudha. Haayidroojin. Kanaaf bifa kanaatiin bondii laayinii fayyadamnee barreessuu dandeenya jechuudha. Bondii laayinii istiraakcharii keessatti kaarben ateemii fi haayidroojin ateemiin hin barreeffamanii jechuudha. Kaarben bondiin bifa zigzaagiitiin kan inni barreeffamu jechuudha. Look, only heteroatoms need to be indicated in bond line representation. Namatti maal jedha? Yoo heteroatomii ta'e qofa barreessuu dandeenya malee bond line keessatti elementii kaarbenii fi haayidroojinii barreessuu hin dandeenyu. Heteroatom jechuun maal jechuudha? Heteroatoms are atoms present in the formula other than carbon and hydrogen. Kaarbenii fi haayidroojinii malee elementiin foormulaa yookiin immoo kompoonentii sana keessa jiru maal jedhama jechuudha? Yookiin immoo keessatti argamu maal jedhama? Heteroatom jedhama jechuudha. Kanaaf amma hexyl bromide haa fudhannu. Bakka haayidroojinii tokko inni bu'ee biroominii bu'ee jechuudha. Kanaaf hexyl bromide jennee jechuudha. Zen amma zigzaagii kuni carbon to carbon bondiidha. Zen bakki wanni kun immoo iddoo isaa walitti dhufan jointiin kun immoo maal agarsiisa jechuudha? Carbon bondii agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma carbon then carbonii meeqa jira? Carbonii 6 jira. 1 2 3 4 5 6. Kanaaf amma carbonii 6 jira jechuudha. Then akkuma hexeenii kana carbonii yeroo hundumaa covalent bondii 4 uumuu danda'a jenneerra. Kanaaf amma carboniin jalqabaa kuni haayidroojinii meeqa qabdi? Haayidroojinii 3 qabdi jechuudha. Haayidroojin. Then carboniin kun carboniin jalqabaa bondii 4 uume jechuudha. Haayidroojinii wajjin 3 kan biraa carbonii wajjin tokko walitti 4 jechuudha. Carboniin lammaffaa kunis carbonii jalqabaa wajjin tokko, carbonii sadaffaa wajjin tokko, then haayidroojinii 2 wajjin bondii uumuu danda'a jechuudha. Then carboniin sadaffaas carbonii lammaffaa wajjin tokko uume, carbonii arfaffaa wajjin tokko uume, haayidroojinii 2 isa barbaachisaa jechuudha. Then carbonii arfaffaa kana yoo fudhannes carbonii sadaffaa wajjin tokko uume, carbonii shanaffaa wajjin bondii tokko uume, bondii 2 uumeera. Haayidroojiniin isaa meeqa ta'uu qaba? 2 ta'uu qaba jechuudha. Then carbonii shanaffaas yoo fudhanne carbonii arfaffaa wajjin bondii tokko uume, carbonii shanaffaa wajjin bondii tokko, carbonii ja'affaa wajjin bondii tokko uume, then haayidroojinii 2 isa barbaada jechuudha. Then carbonii ja'affaa kana yoo fudhanne carbonii shanaffaa wajjin bondii tokko uumeera, biroominii wajjin bondii tokko uumeera, bondii meeqa uumeera jechuudha? Bondii 2 uumeera, haayidroojinii 2 isa barbaada jechuudha. Haayidroojin. Kanaaf bifa kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu bond line structure keessatti heteroatomii yoo ta'e malee atomii kaarbenii fi haayidroojiniin barreessinu jechuudha. Kanaaf carbon to carbon bondiin yookiin immoo carbon to other atom bondiin zigzag fashion yookiin immoo zigzag laayiiniitiin wal qabataa jechuudha. If there is no heteroatoms at the terminal donate methyl group. Terminal atomii yookiin immoo fiixee jechuudha. Fiixee dhumaas haa ta'u fiixee jalqaba yoo heteroatomii ta'e malee heteroatomii miti taanaan bond line formulaa keessatti
fiixeen dhumaa sun maal qabdi jechuudha? Kaarbenii tokkoo fi haayidroojiinii 3 qabdi. Meetaayilii bakka buute jechuudha. Kanaaf amma isheen kun as keessatti amma CH3dha jechuudha. CH3dha. Asiis terminaalli kun CH3dha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Boond line structural representation keessatti. Inni arfaffaan nuti structure organic compound ittiin barreessuu dandeenyu polygonidha. Polygooniin bifa ringii yookiin immoo saayikilikiitiin kan nuti barreessinu jechuudha. It is a structure that represents compounds which its carbon atoms are joined in a ring or cyclic using bond lines. Polygon formula kana keessatti compoundoon organikii kaarbeniin yeroo inni walitti dhufee bond yookiin immoo ringii yookiin immoo cyclic bond yeroo uumu jechuudha. Fakkeenyaaf amma laayinii uume jechuudha. Laayiniin sun immoo yeroo inni bifa bondii yookiin immoo bifa ringiitiin yookiin immoo bifa saayikilikiitiin yeroo inni barreeffamu jechuudha. The carbon and hydrogen atoms are not shown. Ammas keessattis akkuma kan bond line structure carbon atom fi hydrogen atom hin barreessinu jechuudha. The corner of a polygon represents carbon atom. Corneriin polygonii kana maal bakka bu'a? Carbonii bakka bu'a jechuudha. The sides of polygon denotes carbon bond. Sidiin polygonii gidduu jiru immoo maal bakka bu'a jechuudha? Carbon bondii bakka bu'a jechuudha. Amma bond line structure keessatti zigzaagiin maal bakka bu'a jenne? Carbon to carbon bondii bakka bu'a jenne. Akkuma kana sidii yookiin immoo laayiniin polygonii gidduu jiru carbon bondii bakka bu'a jechuudha. If atoms or group of atoms other than hydrogen is attached to carbon, they must be manifested in this structure. Yoo atoomiin hydrogenii hin ta'in formula kana keessa yookiin immoo structure kana keessa jiraate atoomii sana barreessuu dandeenya. Garuu hydrogenii taanaan akkuma kan bond line atoomii hydrogenii fi carboniin barreessinu jechuudha. Example mee fakkeenya kana ilaala. Amma cyclopentane carbonation fi hydrogenii 10 qaba jechuudha. Zen carboniin immoo dandeettii maalii qaba jennee? Dandeettii long chain uumuu qaba jennee, dandeettii ring structure uumuu qaba jennee. Kanaaf bifa polygoniitiin barreessuu dandeenya jechuudha. Zen amma polygoniin kun maal bakka bu'a jechuudha? Isheen polygoniin kun kaarbenii bakka buute jechuudha. Kunis kaarbenii bakka buuti. Koorneriin kun kaarbeniidha. Koorneriin kunis kaarbeniidha jechuudha. Kanaafuu kaarbeniin meeqa? Kaarbenii 5 jechuudha. 1 2 3 4 5. Isin haayidroojiniin meeqa? 10 miti. Kanaaf amma kaarbeniin kun kaarbenii kana fudhannee kana wajjin boondii uumeera. Kana wajjin boondii uumeera. Kanaaf haayidroojinii meeqa barbaada? Haayidroojinii 2 jechuudha. Kanaaf 5 kaarbonii haayidroojinii 2 barbaadu. Haayidroojiniin isaa 10 ta'a jechuudha. Zinama asitti immoo Cyclopentanool keessatti oksijiiniitu jira jechuudha. Haayidroojiniin ala OH groupii jira jechuudha. Kanaafuu OH groupiin kun maal ta'a jechuudha? Ni barreeffama jechuudha. Kanaaf amma C5H10O dha kun immoo. Zen amma isheen kun kaarbeniidha. Kunis koorneriin kunis kaarbeniidha. Koorneriin kunis kaarbeniidha. Koorneriin kunis kaarbeniidha. Koorneriin kunis kaarbeniidha. Zen amma kaarbeniin kun haayidroojinii 2 barbaada. Kaarbeniin kun haayidroojinii 2 barbaada. Kaarbeniin kun haayidroojinii 2. Kaarbeniin kun haayidroojinii 2. Kun haayidroojinii 2. Kun haayidroojinii 2. Kun haayidroojinii 2. Kanaaf haayidroojinii meeqa jechuudha? Haayidroojinii 8. Zen kaarbeniin kun haayidroojinii 1 barbaada. Haayidroojinii 9 taati. Zen as haayidroojinii 1 jira. Haayidroojinii 10 taati jechuudha. Zen oksijiinii immoo jirti waan ta'eef C5H10O jennaa jechuudha. Zen amma asitti yoo fudhanne cyclohexane gaafa jennu C6H12 dha formulaansa. Zen kaarbeniin immoo dandeettii ring structure uumuu qabu jenneerra. Kanaaf amma koorneriin kun kaarbeniidha. Koorneriin kunis kaarbenii, kaarben. Kanaaf kaarbenii ja'a jechuudha. Kanaaf amma
Kaarboniin immoo dandeettii koovaalentii boondii afur uumuu qaba jennee irraa waan ta'eef kaarboniin kun ja'an haayidroojiinii lama wajjin boondii uumuu danda'u jechuudha. Kanaafuu C6H12 jechuudha. Kun haayidroojiinii tokko jira, asiin haayidroojiinii tokko jira jechuudha. Inni kunis akkuma kana haayidroojiin, then haayidroojiin. Kaarboniin kunis haayidroojiin, then haayidroojiin. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Pooligoon foormulaa fayyadamne. Then biroomosaayikilooheegzeen bakka haayidroojiinii tokko inni bu'ee biroominii bu'ee jechuudha. Kanaaf amma heegzeeniidha waan ta'eef saayikiloo yookiin immoo riingi istiraakchariidha waan ta'eef koorneriin kun kaarbeniidha. Kaarbeen. Then amma kaarbeen 1, kaarbeen 2, kaarbeen 3, kaarbeen 4, kaarbeen 5 jennee fudhannu fakkeenyadha. Then kaarboononni kun shanan haayidroojiinii lama barbaadu. Haayidroojiinii 10 ta'e. Then kaarbeniin kun haayidroojiinii tokko barbaadde. Haayidroojiinii meeqa ta'e? 11 ta'e. As biroominii jira. Biroominii jechuudha. Kanaafuu C6H11 biroominii tokkodha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin pooligoonii fayyadamne istiraakcharii orgaanik koompaawundii tokko barreessuu dandeenya jechuudha. Classes of organic compounds. Inni kan biraan organic compound kilaasii isaanii yookiin immoo ramaddii isaanii illee ilaaluu dandeenya jechuudha. Organic compounds are generally classified based on their functional group. Organic compound kana kan nuti qoqqooduu yookiin immoo ramaduu dandeenyu maarratti hundooneeti functional group isaan irratti hundoonee jechuudha. So organic compounds are generally classified based on their functional group. Maani functional group? What is functional group? Functional group gaafa jennu maal? Functional group irratti hundoone organic compound kana classify gochuu dandeenya jenneerra. Functional group maani? Functional group is part of a molecule or compound that determines the chemical properties of that molecule or that compound. Functional group kan jennu qaama molekulii yookiin immoo qaama compound tokko ta'e amala keemikaalaa compound yookiin molekulii sana murteessuu kan danda'u jechuudha. Kanuma bakka haaraa biraa siquu dandeenya. It is a group of atoms. Garee atoomotaa or bondii ta'uu danda'a. Within a molecule that has a characteristic chemical behavior. Amala chemical behavior yookiin immoo amala keemikaala atoomii tokko yookiin immoo compound tokko murteessuu kan danda'u jechuudha. The structural features that make it possible to classify compounds into families. Structure kan nuti wantoota yookiin immoo organic compound ittiin gara family isaanii yookiin immoo gara maatii isaaniitti qooduu dandeenyu functional group dha jechuudha. Organic compounds in the same family or class often have similar chemical behavior. Organic compound family yookiin immoo kilaasii wal fakkaataa ramadaman amala keemikaalaa wal fakkaataa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma functional group isaanii wal fakkaataadha taanaan amala keemikaalaa wal fakkaataa qabu. The same family yookiin immoo kilaas jennaa jechuudha. Kanaafuu organic compound functional group isaa irratti hundoone classify gochuu dandeenya jechuudha. Based on their functional groups, organic compounds can be classified as alkenes, alkynes, aromatics, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid and ester. Isaan kanatti qooduu dandeenya. Alkeeniin functional group isaa maal fakkaata kan jedhu RH jechuu dandeenya. R'n it may be alkyl ta'uu danda'a. Alkyl gaafa jennu it may be CH3 kana ta'uu danda'a. Then alkenes gaafa jennu isaanuma kana jechuudha. Isaan kun sadan isaanii maanni hydrocarbonidha. Kanaaf bifa kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Alkeenii yookiin immoo alkaayinii. Alkiin yoo jenne immoo kaarbeen double bondii qaba jechuudha. Kanaaf bifa kanaan functional group isaa barreessuu dandeenya. Alkiiniin functional group hin qabu. Sababni isaa iyyuu kaarbeen single bond with hydrogenidha. Kaarbeen single bond hydrogenii immoo compound warra kan keessatti argamuu danda'a waan ta'eef alkeeniin functional group hin qabu jechuudha. Then
alkaayinii kana gaafa barreessinu immoo CH yookiin immoo kaarben triple bond hydrogen jechuu dandeenya yookiin immoo bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. R carbon then double bond bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Here carbon double bond is functional group of alkenes. Alkaayinii immoo bifa kamiin barreessuu dandeenya? R then carbon triple bond then carbon triple bond bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu carbon triple bond is a functional group of alkyne. Aromatics, the simplest aromatic compound is benzene. Benzene structure fakkeenya godhannee fudhachuu dandeenya jechuudha. Aromatic hydrocarbon. Alcohol ROH taanaan functional group alcoholidha jechuudha. Aldehydes gaafa jennu immoo RCHO isheen kun functional group aldehydedha. Ketone gaafa jennu immoo RC acid double bond O R jechuu dandeenya jechuudha. Kan akkamitti barreessuu dandeenya? RCOR jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kuni functional group ketoneidha jechuudha. Then carboxylic acid kana immoo RCOOH jechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeenya. Kan carboxylic acid RCOOH R'n akkuma isiniin jedhe alkyl groupidha. CH3 CH2 ta'uu danda'a jechuudha. Then esters gaafa barreessinu immoo the functional group for ester is RCOOR bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kun immoo the functional group of ester. Kanaaf isaan kuni they are classes of organic compound jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Alkene has carbon double bond. Carbon double bond qabu alkene jechuudha as a functional group. Then alkyne has carbon triple bond. Carbon triple bond as a functional group qabu jechuudha. Alkenes do not have a functional group. Alkene maalin qabu? Functional group qabu jechuudha. Alkenes have carbon single bond and carbon hydrogen single bond. Carbon single bond and carbon hydrogen single bond. Kanaafu carbon single bond and carbon hydrogen single bonding bondii other organic compound keessatti argama waan ta'eef alkeniin functional grouping qabu jechuudha. So these bonds also present in other organic compounds. Other organic compound keessatti argamuu danda'u waan ta'eef carbon single bond fi carbon hydrogen bonding kanaaf alkeniin functional group hin qabu jechuudha. Mee isaan kana ilaallu some classes of organic compounds. Then organic compound functional group name ending dhumarratti sagalee maalii yookiin immoo maaliin dhumu. Then example alkene has no functional group hin qabani. Then they are ending with a word N. Fakkeenyaaf ethane, methane, propane, butane gaafa jennu dhumarratti sagalee N qabu jechuudha. Ending with N. Then alkene has carbon double bond as a functional group. Then they are ending with the word in. Intiin isaan immoo alkene shuma kana jechuudha. In kanaan immoo jechuudha. Then ethene. Here is the formula of ethene. Then propene, butene jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu dhumarratti inni kana qabu jechuudha. Alkyne has carbon triple bond as a functional group. Then they are ending with yin. Alkyne ishee kana fudhannaa jechuudha. Yin. Then ethyne, propyne, butane, pentane jennee jecha yinii kana dhumarratti qabu jechuudha. Then aromatic. The simplest aromatic is benzene. Then the functional group of aromatic compound is benzene. Structure kanadha jechuudha. Then isaan immoo dhumarratti akka warra alkeenii fi alkaayinii waan ittiin dhuman hin qabani. Innee madabarra. Then example isaa fudhanne benzene. The simplest aromatic hydrocarbon which is C6H
6 jennaa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan functional group organic compound ibsuu dandeenya jechuudha. Functional group irratti hundooneeti kan nuti organic compound classify goonuu jechuudha. Barnoota keenya guyyaarraa asuma irratti xumurra. Next topic part 2 saturated hydrocarbon especially alkanes kan jedhu wajjin ilaalla. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Galatooma.